shamarranoo adabuun naamusa dhabuun kun social media irratti ol ba'anii waan fedhan jechuun kun ikhwaanii rabbi sodaadhaa. ikhwaanii yoo feeta waan wal arrabsitanilleen arrabni keessanilleen gaayaa daangaa dabree jira. arrabni keessan daangaa dabree jira. arraba haadhaan wal arrabsan maarree haadhateetii kana godhi maarree mixiqishoo kana godhi waan namni arrabni naman dubban ijoollee xiqishoo dhaggeeffata ayyootee dhaggeeffata abbaa kee dhaggeeffata obboleessa kee dhaggeeffata obboleettiteetii dhaggeeffata ilmaan kee dhaggeeffata saboo ayyoon teenya maal taata saboo gurbaa eessumni keenya maal ta'e adeerri keenya maal ta'etti eegi dubbee waan isin dubbattan kana maa yalfidhu min qawlin إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول ما يتلفظ وأنا من تكذبته أبا نمارفس أبا هذا نمارفس أبا قصان نمارفس أبا خطا نمارفس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب فاتيدي برجل تبرا رقيب في عتيد ملايكة لم ينسي خدمتي ورا برا رقيب في عتيد دنيا جر ينفع ورا يوتيوب ورا جايبا رقيب في عتيد ورا يوتيوب يجرا وأنا تجت قرني مرادي ol darban ilaa qiyaamisa achi keessa si teessi narraa keessaa darbaan hin jirtu achi keessa si teessi akkam taata akkasi gudii teessee dhageessi boo awoo antana gaafas anumaa jee awoo mirqaanaan hin jee barobboleesso emotional ta'ee ikhwaanii rabbi sodaadhaa miidiyaa kanarra gisee dhuftan maaliif akka dhuftan hin beeytan tanaaf zamanul aakhir waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi namni gartee loluu fi qaduu fi qalolus waan loluuf hin beeku qaduullee waan duuf hin beeku namni irra guddaan social media waan irra ba'uuf hin beeku hin kijibinaa isin cufti warri wal arrabsitan maal jecha gandummaa jechaami maa kijibdan gandummaa jecha kana xuluq wal godhu jirtaniini gandummaa moo gandummaa miti gandummaa sababaa gartee kun kana deeggaraa ilmi keenya maatu qamaa maarreen keenya maatu qamaa inni enda fallakkuun yoo feete akka maarree god kijiba kee waan feete deeggarii namni waan fedhe deeggaru maa arrabsaree arraba maaltu fide namni waan fedhe adeeggaru arraba maaltu fide ma halaa kamta jecha gartee halaa kan meera geeffadhu jalatti waan jee duba فكيف أبعد ما يكون بين المشرق والمغرب وكيف بالذي يسب أباه وأمه نما بارفس نما هذا نما رفس هذا تينا كنقول أباخينا كنقول إلى غير ذلك بكلمات جتة كويون من إبدسين جتة دون كم حديث تقول سيغن رسول صلوات ربي السلام عليه عائشة أم المؤمنين قافتو كبيرتيس إرقما ربي واي صفية دبت صفية دبنان صفية أنتكو قبابدو هذا من رسولات صلوات ربي السلام عليه أمهات المؤمنين خنا عائشان مالو مقا صفية قبابدو تنا دبتشاول تيتين شوف مالو مقا قبابدو تنا دبتا يتين إخواني مال جي رسولي حسبك من صفية يتين أنها قصيرة مالو تنا قبابدو دبتشاول توني بر قبابدو دا دوغا قبابدو مو ورا ولا رفسنا قريت ورا ولا رفس دولتي أمام ماذا ماري دولتي ماري من تكشونا كنا ماري نكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون أجيمه حسبك من صفية إن أنها قصيرة سيبقى إسماعيل تنا قبابدو صفية يتين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسولا مال جين قال وانجي رسول الإسلامي لقد قلت يا عائشة كلمة لا كلمات نجن كلمة جتتك دبت جتتك خنافي أتقرتي جهنم النهار وجه جتتك خنافي أتلا لني سببا سياساتي سببا قندوماتي سببا علمي بيتي يا ما تقماف خان فوتو غرغلچا كل اللي غربا غند ثاني ول غرغلچ خان غرغلچ ما خجبدن ما ركفيت ما ريدي غريا كجيبا دي غرسرتي مخيس ولفيتو جرت خنامي أدب أدبدني ناموس أدبدني المبيتات دي جدلنتي هدف جاسو تنجرتني خنامي خيسنا لاخ إمو أكا غاغا أما قدا خيسا جرتن قفيف بيخا جتشا دبتن كنان غاغا أما قدا خيسا كسينتن بيخا إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله جتشا ربي دلن سيسو لا يلقى لها بالا دنتاي ذان كمني يهوي بها في جهنم التسنتن كجهنم التسين إبدا التسين مودن تانك ذات يو إلمي بيتيتي سيون نيجي أتي جهنمي في ماري رخايتي دقيقة جولت مال جتي دوبا مال جين لقد
يا عائشة كلمة جتة قد بت لو مزجت جتة